kuma sadiif meeqa? 800 fi 50. Sila kuma sadii moo 300 fi? 300 fi 850. Sagalee Waan isin fayyadamtan. sagalee qaqqabe koo akkanas as bira taa'e. Meeqa jetti? 300 fi 800 fi 50. Wallahi. Wallahi. Yookaan poolisii waa. Poolisiin jedhin kaa Poolisii waa hin danda'an bakka. Wanti kiyya qarshii muraasa jira. Hin danda'an waan hin taasisu. Kitaaba kafattee baata kafattee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota wabiitii bakkam nagaa jirtu fayyaa keessanii. Egaa akkana taanee namni gaarii namaa ta'u yeroo baay'ee namni tola namaa oolu namni callisuu yaa xumurri isaa akka kana ta'a. Hin gaddu normaalii tarii kanallee isii dharrassee ta'inna maybe feetee ta'uu danda'a isuma kanasi. Akkasumatti hubadhaa namoonni baay'een keessaan bilbiltanii na gorsaa turtanii gorsa keessan kana hojiitti hiikuudhaaf kanii naan callisee fi dhiisii isii miidhinii waan hin taane sirriitti raawwatanii naan jechaa turtanii moor isuma sanaaf deebii kennuudhaaf jechuudhaan kaniin calliseef hangi isaan waan kana hunda godhan jechuudha. Ta'u jechuun wallaallee isiniin ajajamu isiniif hin kennu jechuun wallaallee haa ta'u normaalii eega itti fakkaatee namni hagaruma kana yaada eega isiin hanga kana yaaduu dandeesse erga sammuun isii hanga kana yaade homaa gochuu hin danda'an waanuma tokko jechuudha. Daa'ee kaanii kiisii kiyya keessa waa jiraaf hin jiru isaa addan baafanne hiriyoota isii fuutee dhuftee hiriyoota isii fuulduratti immoo isii qaanessuun too much isii kabaja dhabsiisuu ta'a. Guyyaa darbee alatti dhiisee galee jennaanii harka caalaan keessanii sirriin goonee akkas hin taa'amuu shamara akkas gochuun gaarii miti naan jechaa turtanii. Yeroo baay'ee nan dhageeffadha namoota na hordofan kana moor isiniin dhagaa harka caalu jechuudha. Waan isin na gorsitan waan isin naan jettan jechuudha. Gaafa isin ilaaltan wanti kun hiika qabdi. Gaafa isin ilaaltanii hiikoo horata jechuudha. Namni biraa namni na ilaalu hin jiru. Namni biraa namni an dhaga'u hin jiru jechuudha. Itti dabalee sammuu matiyyaa an dhaga'a jechuudha. Na haganaa danda'ameetti ani gaarummaadhaan eegalee hanga silaatii fuula sooshaal miidiyaa kanarraa bu'uutti gaarummaan kiyyeettuma uffa jechuudha. Waanuma barbaadde haa gootu as carasaa taa'ellee. Waan barbaadde hooma itti tole haa raawwattu baqa. Inni dhaggoota. Ani haa miidhamu waan isiitti tole haa taasistu. Isiin jechuun qalbii ittiin cabu'an ammaas. Tariitii nama akkanaan turre isiini yookaan isaantu isii gorsee ta'uu danda'a. Ijoolleen tuni hiriyoonni isiidhaa tuni guyyaa lama maal achi bulte isaan gorsuudha danda'u. Yookaan immoo maybe anuma miidhuudhaaf ta'a itti baqqalee maaliif guyyaa dabaree achitti dhiisee waan dhufeefi har'a bifa kanaan haaloo na ba'achuudhaaf ta'uu danda'a maybe. Innaa erga isiitti fakkaatee erga gootee haa ta'u waan inni isheedhaan jedhu hin qabu namni haga beekuu hojjeta baay'isoo haga beeku haguma sammuun isaatu hin beeku. Haguma sammuu isaa keessa beekumsi jirtu haguma kana hojjeta bakka haguma kana beekanii haganuma hojjechuu danda'anii haa ta'u normaalii namni koo nyaata tokko ajajuun waanuma jiru nyaata lama ajajuunis waanuma jiru. Shamarree akkamitti nyaata 4-5 nyaatti shamarri akkamitti saniyyuu kaaffee taa'anii ajajanii seeraan jechuudha. Nama abbaa manaa jedhamu fuulduratti akka kanaatti I don't know. Kan sammuu akkamiitiin akka kana yaadamullee naan galu. Isii dhaangalle malee naannee isiin qabeenyuma isii miitee jechuudha. Kiisiima isii miitee jechuudha. Boru deebitee gaafa ilma kana godhannu yookaan boru iftaan galuun isii nafu normaalii ilmi anaaf si jidduutti uumamuu jira. Innaa gara gaggeessituun qabdu deebitee dhufti. Gaafa dhufte eenyu dhufti kiisumatiyyaa dhufti. Yoo ana bira wanti wayii jiraate yoo ana bira ani waa qabaadhe kiisaa waa qabaadhe isii soorachuu danda'a ilma isii soorachuu danda'a jechuudha. Innaa
hedduu takka ulfaata. Waan jedhamu nama dhabsiisa. Hin beeku waan normaalii mee mucaa silaa ajajamaa ture sana waameeni waan jiru itti hima. Seriously maallaqaas xinnoo kiisiidhaan qabu. Waanuma xinnoo silaatii si gammachiisuudhaaf jedheeni badaa maallaqa kiisaan qabu. Mucaa gaafadhame herreega waamee. Egaa erga gadi baatee turtee jirti harka dhiqanna jedhanii na biraa ba'anii bilbilee fi mee waan isiin jettu mee ni dhagaa. Tokko moo lama bilbila saayee erga gadi baatee baay'ee turteerti. Tokko moo lama naan jettee bilbil. Niin bilbilaa fi mee yoo ka hojjetu bilbilli seedha. Bilbilli lamaanuu baatiriin irraa fixateetii kan lamaaniitu jechuudha. Kan namarraa ergifadhee itti hojjechuu jira. Ni waama bilbilli siidhaan ka'u. Cufaa jirti deebi'een mun bilbilaa fi mee. የደወላቸውን ደንበኛ የደወላቸውን ደንበኛ ቢጫራ ጥሙራ እያለ የሆነ ራካስቴ ሄላ ኦ ናጁ ሄላ si eeguu jira bar induftu ሄላ Oh. Hello. ይሰማል ኤስ ጅርታ ጀዳ በር ማሊፍ ብልብለ ናመራ ጭፍት Hinagamu sagaleen kee mee bakka siiqe mee eessa jirti? Hello. Oh, eessa jirtaa jedha bar eessa jirta taa'ee si eegu jira bar hinaasofnaa siin jedheen si waamee garam deemte? Si eegu jira taa'ee. Si eegu jira siin jedha bariin deebi'aan jenne harka dhiqadheen deebi'aan aan jettee bar. Hara baay'aat qaliji yeet honesh noonish eessa jirta? Ku garam jirtaa siin jedha bar. Gara manaa deemte? Ay wayyaa najoo akkana wayya. Akkoo akkana naqqoostee deemta hiriyoota kee wajjin akkana naqqoostee deemta. Akkoo akkamii deemtaa siin jedheen hin dubbannaa jedheen si waameemi? Ishaalal naju. Wayyaa jedha akkana wayyaa akkana toli qoosuu wayya. Nyaatumaaf dhufte jechuudha. Akkanatti hiriyoota kee biratti akka kana naqaanessi taashee gabbaañaallee? Qaanii qaba maaltu qaanii qaba maanyaa isaan affeertee ndoom akka sitti boonu nagootee iyyuu galatoomi baraafuu affeerraa keessittillee galatoomi. Hin deebitu? Sitti boone malee sitti boone. Hin dhuftuu amma deebitee hin dhuftooti? Bataaf bal'anyaa naqaatu. Hello.
Galatoome. Mucaa sawwaa minne. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya egaa akkuma dhageessanii maalumatu tuqee jedha nama maal taati maaluma taati. Akkuma jedha maal jedha nama garamitti garam godha yaa rabbii kiyya indeeti bakka. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenyaatti xiqqoo afaan rabni sonneedhee jira baay'ee mata qonnatti ulfaateera waanuma dubbadhu wayiin dhabee garuu akka jedhu na dhabsiise yaani hojiin na juudhaayi bakka naasawan kanarra badaan dubbadhuutii mee yoo danda'e kafaleen deema. Qophaa'een dhufne noormaalii mee kottu mee san. Meeqa hojjetamudha? Kuma sadiif dhibba saddeetiif shantama saamii keessa. Kuma sadiif dhibba saddeetiif shantama. Kuma sadiif meeqa? Dhibba saddeetiif shantama. Sila kuma sadii moo dhibba sadiif? Kuma sadii fi dhibba saddeetiif shantama. Sagalee Waan isin fayyadamtan. Sagalee qaqqabi koo akkanas as bira taa'e. Meeqa jetti? Kuma sadii fi dhibba saddeetiif shantama. Wanta amma asitti affeerraa ittanii nyaatanii fayyadamtan jechuudha. Mee wallaahi. Wallaahi. Birii kuma sadiif dhibba saddeetiif shantama dhufe. Saamni keessan. Ishee nama qarshii muraasa harkaa qaba jedhi sagalee qaqqabiiti. Qarshii muraasa wayii harkaa qaba isa sii kenna isa sii kafala. Namarraa liqeeffadhee sii erga tole. Kun hin danda'amu. Bootaa hojii waan ta'eef qarshichillee qarshii guddaa waan ta'eef hin danda'amu. Maaloo ati ishii yoo qabaatte itti naan guuttu ati ani qophaa'ee waan hin dhufiniif maaloo sanyii. Ani si gargaaruu hin danda'u. Sararatanyaa waan ta'eef illee astanaagaajii hojii akkas waan ta'eef illee si gargaaruu hin danda'u. Maaloo sanyii koo maaloo. Gargaaruun yookaan moobaayilii kee akkas wanta qabatamaa wayii akkas qabsistee kafaltee deemtee godhachuu hin dandeetti. Bar in qabu kana qofa qaba ishii bilbileen namaa bilbileetii namarraa liqeeffadheen dhufa maaloo sanyii. Hin danda'u. Hin danda'u. Maal jettan? Maal godhu? Ijoolleen gadi yaalu deebi'a. Godhees. Gargaara. Deebi'a. Inni fanni ishii dhiifama. Maal jettare maaloo tanuma qofa wanti naa jedhi ati tanuma qofa. Aachisaan illee guddaa waan ta'eef birriin mallaqni guddaa waan ta'eef amanaa kenna. Amanaa kenna isaaba naa kenniti yookaan hin baataa yookaan poolisii waa. Poolisiin jedhin kaa Poolisii hin danda'an bakka. Wanti kiyya qarshii muraasa jira. Hin danda'an waan hin taasisu. Isaaba kafaltee baata hin danda'amne yookaan hin baatu. Seeriin yookaan kana nyaatanii dhuganii ittiin birrii hin qabu jechuun seeriin yookaan danda'amu. Bilbilan wanti jedha rakkoon qabu. Jiru bal'aati. Hin jiru wanta kana lolu. Gadi taa'e kaayee. Isaaba yoo kafaltee hin kafaltaa yookaan waan hin jedhin ta'a. Guruun isaaba osoo hin kafallee hin deemtu waan hin jedhin. Waan biraa. Akkam godharee. Saamni birriin guddaadha. Birrii kuma sadii fi dhibba saddeetiif shantama yoo kafaltee hin baataa nyaata sirriitti akka nyaatan kan isaaran kiyya ta'a ani gaafatan waan ta'eef hin barbaadu. Mindaa kiyya irraa akka biramu hin barbaadu. Isaaba kamitti isaaba? Na gargaarii maasiin jechaa ture. Gargaara isaaf fuudhee si gargaara boon. Laafuu qaboon. Namni nu dhagaa ishii. Gosh maal dhaga'ummaa kafale kaa isaaba kafale maal? Wanta fayyadamteetiin hin kafalee taa'ii. Bar muraasa harkaa qaba jechaa jira. Galchi hin beeku. Ta'ee kafale. Useenuudhaan dabbaru si bunu guddaa isaaniitiin birrii hin qabu jettu. Eega birrii hin qabne waan akkamii keetiin gaabbastu. Lakki ani si qofa dhufa see bar nama biraa dhufan see ni. Namni waan qabu gabayaa ba'aa jiran. Dammoo isaaba waan hin dandeenye tokko keessa hin ta'etiin birrii hin qabu jechuun dammoo hin danda'amu. Ishi isii. Kan moobaayilii as kenniti hin baata bakka. Bannaati. Waan biraan as hin hinde yookaan isiitu aman. Isii lakki waamin banna. Amen minaatu tu aman ude. Abduu yoo ta'u.
Lakki ani bannaa. Ati ilma dhiiraa miti ati obboleessa qabdu. Ishi rakkatteen beektu ati. Rakkadheen beeka garuu immoo yoo akkaataa haqimii keetiitiin nama tokko gaabbasuun kam jiru. Beektaati. Garuu immoo namni waan qabuun gabayaa baay'illee ati in abazaati. Hin baay'atallee kee isaaf illee baay'ate amma si gochuu. Bar ani waa tokko hin balleessine bar argitee jirtaami isiima qofa waamee bara haadha mana tiyya isiin beekte. Koo bari waan dandeettuun sila kan si gaabbasuu dandeettu. Lakki yeroo tokko qofa na dhagaye hin kafaluu hin jenne bara. Ani wanti sadaka tokko hin jiru mobaayilii kee fidiitii kaayitii hisaaba kan yoo kan qabatte mobaayilii kee siifan. Ishi namumatti bilbiladha ishi uma tokko rakkoo banna. Ara mobaayilii kan dhisi. Abo gala. Afachi ko ishi humna fayyadame. Birii kafali kaashi yoo qabatte kafali. Akkoon hin kafalaa jedhee jira bara. Ishi fidi kaa hisaaba sken 300 fi 350 na kenna. Maala wakkas taate indee hin kennuun jenne bar namatti hin bilbiladhaa siin jedhe ishi kaaba kan wal dandeette hin bilbilatte hin banna shawaddeetiin hin bahu indee kamin lakkiin hin bahuun maaliif nuti sitti qabadha ara biraa ashi taa'ika waali gadhiisa shi taa'e okoo siifin kennaa taa'ika shi maal kennite bilbila bar namarraa fuudhee bar bilbila hawaasitti namarraa ergifadhee bar anan galchu ishi isaan kun waan na ilaallata waan ta'eef hisaaba naa kafale yoo siin kafalatte bilkisirraa fuudhee maallaqa koo yoo fidee bitaatu siifan kenna silkii kee jechuudha. Silkii kee fudhatee ittiin deemuu danda'a. Ishi hojiin hojjetamu hin jiru hojii isin gargaara bakka rakkoon qabu ishi. Please brother. Please. Hin danda'amu wanta kanaaf. Itti bisha ishi ilamee akkas godhi kaa. Tole kaa. Ilma bahuuf deemutti humnaan bahuuf hin jechuudha. Lakki humnaan hin bahu eessa bahu humnaan eessa deemu. Akkasii kana baay'ee argee jira namni hisaaba nyaateetiin akka xaasuuf deemu baay'ee nama mudatee jira wanta. Lakki an biyyee seerri jiru keessatti isaan lammoo akkasumaan hin deemu. Osoo seera kan beektu taate wanta kanaa kana gochuu nyaattee geessiteetiin namatti dawaladhee birrii irraa mallaqa irraa fide jechuun kun doorkaadha hin danda'a. Namni seera beeku yeroo tokko qofa na dhagaye yeroo tokko qofa jechuudha. Fakkeenya jechuun bakkuma kiyya bu'iiti haati manaa kee dhufte hiriyoota isii fiddee dhufte. Beelofnee jedhan akka isaan ta'a turan argaa turtee maal situ ajajamaa ture mere. Kanaafi bula nyaatinaa jedhaan mee maaluma jedhaan maal gochuu qaba ture mee. Waan kiisii keessaa qabdu situ beekamire haga siinsilaa akka gaabbasuu qabdu si. Ishi isii biratti akkamitti dubbadharee waan kanaan. Akkamitti haa dubbadhu silkii kee kenniteetini. Ishi hojii manaa kennaa ishi. Hojii haa hojjedhu ishi. Hojii hojjetu fakkaata abbu'aati. Nama hojiitu fakkaata mee amma yoo akkana silaanati nama hojiitu fakkaattu. Hojii maal hojjettee dandeettu. Bu'aan naa kenniti yoo inni jedhu amma bilbilichuma naa kenna. Aaraa hin danda'amu. Adaraa seeraa yoo seera beekte narraa bahe yoo mallaqa fidu taate silkiin kee sii deebi'a yoo mallaqa fidini silkiin kee na bira bula hin kennu hin danda'amu. Kennuu hin danda'amu. Kana maati beeku ishee amma akkamii gabbee hin kennan boonaraa deemu. Abbaan bilbilallee na qabataa. Nan galchuu. Asii namarraa bilbili chaarjeriin irra cufee. Boonaraa deemu bannaati deemee fayyaa qabaa yaa boodee mechi. Achi deemi. Aboo nan galchuu deemee raawwaa jara seera beekati. Dimana nyaataa maaf ta'e rabbashtaa. Deemi. Abboo deemsi nyaama deemi mallaqa fidiitii kootu yoo mallaqa fideetti sin ta'u sii deemi silkii kee homaan godhaa. Akkamitti jalallee fura namarraa fuudhee si jechuudha. Nan galchu hin beeku si'a. Birrii kafaluu diddaa fi ana xaasuu fi waan biraa yaaddeetti namni jechaa sammuun nan galchu hin beekani fiddee fiduu battee naatu. Bakka kun tisoodha waan meeshaa birrii kana sirriitti bee shawwaddeetti hin deemu fakkii akkamii keetiin osoo gaabbasdee gaabbasde. Akka uummata siin dabraa siin jedhaa barkuun as bira namni dhaabatee jira ba'aatii bilbila as bira dhaabattee jirtu si biratti irraa fuudhee maa argaa turte. Aboon arsin bal'atan qaama seeraa waamuu diddeetan hin jikinan bakka hojii tokko hin deemu boo. Tiyaara aboo deem gannaate deem poolisii waamuu deem deem bahe mana seeraan qabni see ta'ii balagi camlaa akka hin dabbaru xiqqishu malee.